kun ture moo hin turre? Yoo jiraate ragaa naa kenni. Ture. Naa kenni ragaa. Achumarreera Wangeeloo Yohaannis boqonnaa tokko Kakuu haaraa keessaa miti kakuu moofaa keessatti bara Museefaa keessatti hin ture moo hin turre sagaleen kun maqaan sagalee jedhamee kenname kun akka ture achumarraa lafa sii kaa'eeraan jedhe iddoo biraa deemuun barbaachisu bara. No akka kasi gaafadhaani warri isin amma kakuu moofaa keessatti sagaleen kun Yesuus jechaa jirtan eessaa fiddanii barreessitani Museen hin barsiisne Abrahaam hin barsiisne Isaayyaas hin barsiisne sagalee kana eessaa fiddanii har'a dubbattan moo duruu jiraasiin jedhe yoo waan dur jiru ta'e fidaan agarsiisa yoo waan hin jirre ta'e immoo yeroo booddee waan namoonni uumanii jechuudha. Waan itti beeku waan itti hubachuu qabdu Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasee guutummaan sabaa hin haasa'u. Waan inni haasa'u si gaafanne era situ amma waa dogongoore innis maalinni waan ati dogongoorte tokko jira innis maalinni sagaleen kun ofiisaayyuu waaqayyoodha naan jette moo sagalee waaqayyooti jennaan lakka ofiisaa waaqayyo malee sagalee waaqayyoo miti jette erga sagalee waaqayyoo miti ta'eeti hafuurri kun ofii waaqayyoo ta'uusaa mee kakuu moofaa keessaati bara Musee Abrahaam Nooh Isaayyaasitti Isaayyaas raajaa Daawitin illee waa Yesuusin dubbatettanii miti kaawwannettan mee fidaan agarsiisaa hin jiraa usin jedhe dur. Ilaa akkas jedha sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture sagalichi waaqayyoo bira ture sagalichi ofiisaayyuu waaqayyoo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabe ikkoo na gaafachaa jirtan kakuu waraabaa beekta jedheensi qasheetti qoosheeti dhiira waan taateef wanni si gaafadhe kakuu moofaa keessatti ilaali waan si gaafadhe kakuu moofaa keessatti sagaleen kun waaqayyo ture kan jedhu duruu hin jira moo waan haaraa kakuu moofaa keessatti Yohaannis faa dubbatanidha siin jedhe. Sagalichi waan hundumaa dura akka ture koo ragaa sii ba'aa jira kunoo bara. Ati isa kan barbaaddeeti? Waan ani barbaade moo? Waan Yohaannis jedhe kana barsiisonni kana dura darban nabiyyoonni kana dura dubbatan barsiisanii jiranii Yesuusin dabalatee Yesuusuu barsiisee ture tokko Yesuusin barsiisne yoo ta'e Museen barsiisee ture waaqayyo sagalee ta'uusaa. Yoo Museen hin barsiisne Abrahaam barsiisee ture Abrahaam barsiisne yoo ta'e Nooh barsiisee ture Nooh barsiisne yoo ta'e Isaayyaas barsiisee Isaayyaas barsiisee yoo ta'e Daawit barsiisee moo ammuma Yohaannis tureef dhufe akkasumas jechaa jiraadhaan kun jecha Yohaannis immoo nabiyyoonni ka barsiisanidha jedhe si gaafadhe jecha nabiyyootaa ta'oo jette ragaa naa kenne Yohaannis qofatu jedhe yoo ta'e nagaadhaan taa'ee jennaan ammanu. Amma waan itti hubachuu qabdu. Gaaffiin koo garuu sii galeera. Naa galee dhaggeeffadhu waan itti hubachuu qabdu. Museen fa'aa utuu hin dhalatin iyyuu Abrahaam fa'aa utuu hin dhalatin iyyuu abboonni amantii kanaan dura darban utuu hin dhalatin iyyuu sagalichi tureera. Ikkoo ragaa naa kenni kakuu moofaa keessaa siin jedhe obboleesso. Utuu isaan hin turin iyyuu tureera sagalichi waan ta'eef waan addaa waan hin siif barsiisaniiru barsiisaniiru jarri. Waan hundumaa dura ture. Isaan dura iyyuu tureera jechaa jira. Ishi barsiisanii. Gaaffiin koo barsiisaniiruudha. Kunooti kan nu barsiisaa dhabni sagaleen isaa. Kan ammaa kan dubbataa jiru Yohaannis kan si gaafadhe Yesuus barsiiseera akkas jedhe. Museen barsiisee. Abrahaam barsiisee. Nooh barsiisee. No, ani kakuu moofaa keessaa si gaafadhe kan Yesuus dubbatu jiraate moo kakuu haaraa keessaa fudhadha. Yesuus hin jechaadha. Yesuus ka barsiise moo? Kutaa kanarraati Musee fa'aa dura akka ture sagalichi. Abrahaam fa'aa dura akka ture sagalichi lafa nuu kaa'ee jira. Musee dura ture osoo hin taane Yesuus sagalee ta'uusaa barsiisee hin barsiisne. Yesuus sagalee ta'uusaa barsiisee hin barsiisne namoota. Ofiisaa moo? Waaqa akka ta'es bifa namummaa uffatee barsiisaa tureera. Waaqummaatti deebina. Yesuus sagalee ta'uusaa barsiisee moo hin barsiisne? Waaqummaa isaas barsiiseera namummaa isaas barsiiseera. Yoomii si gaafadhe waaqummaa minaamin hin jenne Yesuus sagalee ta'uusaa si barsiiseera jedhe waa'ee sagaleen si gaafataara. Erga waaqa ta'ee waaqummaa isaa ofiisaa erga biyya lafaatti dhufee mul'ise ulfina isaa mul'isaa tureera. Maayikii cufadhu bakka sagalee ta'uusaa hin barsiisne taanaan cufadhu. Kanuma qofa barbaada waaqummaa isaa booddee natti himta keessumsiisuu waaqummaa isaa booddee natti himta cufadhu maayikii kee. Macaafa qulqulluu irratti nan gaafatin yoo fudhatte immoo macaafa qulqulluu wangeela itti amanta yoo ta'e fudhadhu. Ishi al tokko baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja yoo balleessines gorsaan keenya isinuma nu nama islaamaati alhamdulillah nu warra isin yoo abadan yoo kana caalaa yoo arraba fayyadamtan iyyuu warra isin xiqqeessituu hin ta'in warra isiniif gattaa'ee gorfamuuf adabamudha tokkoffaa irratti mubaarak nu sammaa jechuudha tokko
Lammaffaan immoo xiqqoosii karaan banamteetti karaan maalii amma jala kaamad borishaa jiru tokko calluma jedhanii kan nama arrabsuu jaallatan ijoolleen tokko kan maqaa jaraa waamuun feenyaan jiru jaraaf karaan banamte ustaaza kiyya qaali ana na beektu waatsaappii kiyya qabdu waan feetu yoo naan jettanii isin nabi Muhammad alayhi salaatu salaam diinii kanaaf jecha dhahamanii dhiiganii kana isinirraa baranne kanaaf isin karaadhuma sanarra jirtu dukkana nuu ibsaa jirtu kabaja guddaa isiniif qabna jaallanneetu hin ta'in dirqamneetu of dirqinee jechuudha maaliyyoo nuun jettan dirqama keenya warra mana banadhee daqiiqaa lama hin geenye footoo keessan kaadhee jennaan ummanni yaa'ee dhufe ani isinii miti nama bucuusi salaamu alaikum jedhuyyuu xiqqoosi waa walitti nu hidhu jira waan ta'eef nama waan hin taane dubbatu miti abadan isan ergasii dubbadheef warra kaanii deebisee rabbi naaf hadiisuun jedhaara miti ustaaza jala deeme seefii jala deemuudha anaaf jechuudha kanaaf gaariidha garuu ustaaza kiyya qaal ijoolleen tokko viidiyoo kutaniitii wal fakkeessu kan rabbi naaf gun dubbadha rabbitu hunda keenya yoo argaa maal maqaansaa obboleessa kootu taa'ee daawwaa godha gara jalaatiin daawwaa godhaan argee dhiqqifadhee rabbi naaf guseetti maqaa ustaaza duniyaadha baraakinaadha. Taa'ee akkas islaamummaan akkana deebi'ee immoo akkasii jedhee waan tokko dubbatee jennaan ani aaree mana banadhe gaafa sana viidiyoo san guutuus ni banuu hin danda'an akkasiin amantan jechuudha viidiyoocha jira viidiyoocha irra deebi'een dhaggeeffadhe amma achumaan maaliif innootiin baranne warri paastarootaa Please mucaa kana jalqaba obboleessa koo iyyoo please miyuutii qabadhuuti dubbadheen kaa warri paastarootaa mucaa kana barsiisuu qabdu amantii keessa nuusin jalaa balleessaa jira maa barsiisaa ka jalqaba xiqqoodhuma siillee ji'a tokko lama karaarra dabee baratee akka akkamitti gorsaa ta'e as bahee jedheen dubbadhee jennaani abdii raggaasaas nu arrabsa jedhan geessanii abdii raggaasaas maa barateeraa jennaani barachuun mala namni baratee kee itti gala obboleessi koo immoo gatiin beeku malee dubbadhe malee hin baranne obboleessi koo hin baranne gatiin beeku fanne aga biyya jiru guumaa keessa jiraate guumaa keessa immoo akka itti sochoof akka itti deemu gatiin beeku jennaan hin baranne abdii raggaasaa immoo baratee fudhate kun baranne hin fudhatu biyya keessatti akka inni barataa turan quba qabaan dhagahee jechuudha dhimma amantii kana keessa galuu illee hin jaalladhu rabbii walitti bu'uun hin jaallanne nama caalaa Rabbi walitti bu'uun hin jaallanne akkasiinu wanjalli keessa deemee quturan qabu deebilee immoo karaa nabiin keenya alayhi salaatu salaam itti waamee qata'anii harraan gahame kana annama xiqqeessus miti yoo qalbiin itti cabdan afoona lillah isaaf miti viidiyoolee nan hojjedha hordoftoonni amantaa islaamaallee akka carraa ta'e yoo qalbiin itti cabdan bakka wal geessuu hin qabnu nan balleessin jedha malee tumanni hin balleessineeyyuu wala namballeessee dhiifama guddaa rabbinaa fadhiisu du'aayyunaa kadhaa yoo dogoggore na du'aayyunaa kadhaa ani amantiin koo islaamaa karaa abbaa kootiiti yoo akka carraa wayii dogoggoree qeeqee jiraadhe dhiifaman jedhaan nama obboleessa kooti wajjin laa ilaaha illallah muhammadan rasulullah wanni duniyaa kanarraa naa caalu hin jiru tasa wan abbaan fedhe waliin jiraanna waliin nagadanna wal gargaarsinna waa meeqa wajjin goona sabummaadha namummaadha kun amantaa kun naa hiyyamaa yoon dogoggore ustaas na dhaqasanii naa dhaaban dhaabbadhu warra amantii biraatti wajjin hojjetinaa na jedhan tarkaanfii tokkoon sochoowwan amantaa kootu naa eeyyama se'een hojjetaa jira dhageessanii ammas immoo dhibbaan dhibbatti amantaan koo miskiina kamiinuu gandaan amantiidhaan wanni qoodaa jedhu hin jiru kanaafani kanaaf warri olii gad dabarsaa jirtan baga gammaddanii viidiyoo ustaazaa fudhattanii olii gad deemaa jirtu ani waan barbaadan yoo jedhanii ustaazonni irratti mirga qabuun jedhaan gara kooti kanuma fixadhee ustaazaa. Ayyee jazakallahu khair asirratti wanni jechuudha barbaadu anis wanni jedhe yaa namni tokko karaa rabbi irratti waamuun dirqama isaati takka maaliif kana gootan jennee dhufnee nuun hojii keessan galu maaliif jennaan waa aktiivistummaas ta'ee waa siyaasaas ta'ee sin caalan beeknu sin tunurra beeka waan ta'eef hunduu waan beeku namarra caala beeka jenneeti dhiifna
waa'ee daawwaa kana immoo isuma daawwaa keessa jirutu beeka jenneetuma otuma nutti dhiistani waan jedhu irraati kan hin kee dubbadhe si galee inni walaleessaanis walalooma isaa keetti inni sirbaanis sabaa keetti inni aktivistis inni siyaasa keessa jechuudha dubbadhe wanni ati amma jette dhuma irratti immoo wanta waliin jiraachuu immoo rabbi subhaanahu wa ta'alaatu kan nu eeyyame jechuudha rabbi subhaanahu wa ta'alaa boqonnaa jaataffaa lakkoofsa 8 irratti laa yanhaakumullahu anil ladhiina lam yuqaatiluukum fid diini wa lam yukhrijuukum min diyaarikum an tabarruhum wa tuqsituu ilayhim jedhe إن الله يحب المقسطين ورّا كريستانوتا إسي ولين جراتا وجنجراتشو ربين إسين أركيني جدي يوم عالتي مالي ورّي صلاة كيسا نكن صلاة نسين أركيني ورّي أكا إسين مسلمات آتا سين أركيني ورّي در كيساني بيا كي نيابا بيا كان كي نمالي كيسا متهين جنة ورّي نغا كبان وجنجراتشو في غارم ما جرا أولو أكا سمال لكي دو سانيتي حقان فردوستي حقانو جيشو ربي سين أركيني نجي ربي eenyurraa isin orkiree jenna innamaa yanhaakumullahu anil ladhiina qaataluukum warra isin lolan warra isin ajjeesuuf isinitti bahan salaata keessa akkan salaannee fi warra biyya keessaa baadhanii isin ari'atan yoo ta'e gaaf sana loluuf ofirraa deebisu malee warra nagaadhaa wajjin jiraatan rabbii wajjin jiraadhaan hun jedheera kun beekamaadha laakiin ammoo wanni nuun jenne nagaa waliin hin jiraatinaa osoo hin taane fakkeenyaa namni kun daawwaa sirrii hin goone kun hin arrabsine jechuu namarratti dubbachuuni akkaataa wanti itti ilaalamu akkaataa macaafaa wal bukkee qabamee quraanaa wal bukkee qabamee macaafuma isaanii qaba ilaalameeti mucaan kun akka macaafa jara karaatti arrabsaa moo arrabsaan jiru ka beeku warra macaafa sana beeku macaafa kiristaanaa beekutu mucaan kun jara arrabse moo arrabsine beeka warra quraanaaf hadiisa beekutu mucaan kun jara kana arrabse moo arrabsine kan miizaanuu danda'u jaradha saniifuu nuuf kana dhiisaa anallee ta'uu baatanis akkuma jaraa barataa ta'u iyyuu garuu ammoo warra beektota ulamaa'otaaf hadhiisnu ulamaa'onni gaafa waa dubbatane jala hin deebifnu irraa fudhanna garuu immoo jaraaf hadhiisnu waan jedhu ergaan dabarfadhe walumaa galattu sinillee wanni sun yoo si gaddisiisate akkaati baratteellee waan kana dhiistuuf sitti hime jibbaa waliin qabu wali sin jibbinu deebi'ee immoo barnoota nama biraatiif barnoota ta'a ijoollee tokko tokkotu jira miti viidiyoo keessa fayyadamaniiti suuraa kaanii waa biraan immoo dubbataa jiru jaraaf jazaan kan rabbiiti gara kootiin ani yoon akka carraa dogoggoree jiraate iyyuu rabbi naaf hadhiisu jedhaa jalqaba rabbi naaf hadhiisu yoon dogoggoree jiraadhe an sanaaf hin dubbanne miira keessan jira gidduu sana obboleessa kootiif an dubbadhe an obboleessa kootii na waliin dhalatee dirqama dubbachuun obboleessa kootiif an iyyi maali warri qeessumaa viidiyoo sana isinii baasuu danda'a nama xansas immoo maal warri paastaroota mucaa kana jalqaba barsiifadhaa kaati gadi bee hagorsuuyyuu namatti himuuyyuu kaleessuma dhufee kaleessa kana dubbataa mucaan jedheen dubbadhe sana fuudhanii kutanii gidduudha sana booddee komentii irrattis nu galcheedhanis abdii raggaasaa kan waa tokko tun baratiin akkana godhennaan Allahu alam barachuu danda'a wanni inni dubbataa jiru akkan argetti wanni inni barsiisaa jiru barnoota islaamaati asii ka'ee beddellee dhaqee maal jedhee nu shahaadaa walitti nu hidhaa maal wanni inni dubbataa jiru keessaa dogoggoratu nan argee anu nan dubbadha in argine dogoggora wayii angara kootiin in argine waan ta'eef waan akkasiis hin hordofnesi amma rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam isin biratti illee waan akkana haasa'uun hin jabaata waa meeqa isaanirra ga'ee waan meeqa isaanirra ga'ee itti dhiiganii hijibduudha jedhamanii seeriidha jedhamee wanni meeqa jedhamee amantaa keenya irratti qishinaa jiru guutuu islaamummaan ni jirti bakka ifti jiru guutuu islaamummaan ni jira kanaafuu obbolaa koo shahaadaan walitti nu hidhee yoo akka carraa natti mufattanii laattan dhiifama guddaa wallahi an sanaaf hin jenne sanaaf illee hin jedhu hin qoosus waan akkanaa waa'ee amantii keessa galee laaquus qoosuus hin barbaadu abbootii amantaa qabdii hukumis kennee hin beeku hukumis kennee hin beeku hin kennus hukumi qaba kana yoon isin gargaaruu hin dandeenye afaan qabadhee taa'uu hin dadhabu isinii galee dhageessanii kanaafuu yoo qalbiitti cabdan afoona lillaa du'aa inaa kadhaa inuma du'aan isin irra barbaadan gara kootiin malee nama abaarsa barbaadu miti kanuman jedha ustaas. Innis dhimma narraan qabu islaamaa walitti na hidhe muslima taanaanoo akkatti toree malee obboleessa kiyya mubeetti osoo kaan ta'eyyuu inuman dhiisaayyuu natti dhiyaatuu fi itti siqaafan dubbadheeyyuu akkasitti ammoo wanni kun immoo mubee fi nama biraallee haa ta'u malee namoota kaaniif ergaa ta'a jechuudhaafan waraabe garuu namni siyaasa biraatiif itti fayyadamta rabbi keessa sodaadhaati dhiisa diiniidhaaf ka dubbadhe bakka diiniitti ta'uu qabutti fayyadamna malee waan hin taaneef waa akkan fayyadamne maaliif jennaan irraa gaafatamna an kan fayyadameef kan biraa kan isin fayyadamtaniif dhimma dhuunfaa keessanoo taate sun waan biraadha jechuudha
Kanaafuu yoo ka danda'amu taate rabbumaaf jechaa jiraanu rabbumaaf jecha haa goonu yoo danda'amne immoo haa dhiisnu akkas tura wayya malee ajandaa waa tokko godhame biyamee kan biraadhaaf gochuun gaariidhaa miti. Yoomillee ta'u anaaf innis obbolaadha nama biraallee ta'e obbolaadha maaliif jenna muuminni hundumtu muslimdumtu obbolaa waan taateef jechuudha. Anaaf obboleessa kiyya hamma fedhe na arrabsu hamma fedhe ana arrabsu hamma fedhe na rukutu waan fedhe naan jedhullee anaaf obboleessa kootinni walitti dubbanna malee borunuma deebina maaliif muslima ta'e muslimneessa hunda gorfataan jiraan nan gorfadhe wanti as irratti ba'ee gorfadhe viidiyoo sana asuma irratti waan argeef isa gorfadhe ammoo kan saalaa namni biraallee irraa barataa fanna asirra gorfadhe malee osoo viidiyoon sun akkasii miti ta'eeti keessaanis bilbilee dhugaa isa takka ni jedhu waasaappiin dubbachuu nan danda'a ture tu waa'ee dhuunfaa kiyya ta'eeti fakkeenyaaf waa'ee kootosoota itti dubbachuu nan danda'a keessaan dawwalee. Sini galee kun immoo waa'ee uummanni dhageera waan ta'eef uummatuma keessatti kun akkas miti waa'ee diinii waan ta'eef dubbadhe saniif yoo dingataa asirratti waraabuun koo sallee mufachiise ofii naafaa jedhu akkas jazaakallaahu khairan mubee malee waan hamaadhaaf miti akka waan hamaaf hin taane atuun beektaa miire waan hamaaf hin goone. Qabsootti jirtu mataa ol qabdanii galatoomaa rabbi jazaa keessan jannatal firdoosi isiniif godhu dunyaa kiraasin akkanansiisu lakkii afaan keessan dura bu'uuf hin barbaannu qalbiin cabuu keessan isin barbaannu eebba isin irraa feenaa isin irraa feenaayyuu. Rabbiin si milkeessu jazaakallaahu khairan akkuma bakka ulamaawotaatti dhaabbattu gargaarsa ulamaawotaatiif kaaniif miskiinotaaf hin dhaabbatta rabbiin siif haa dhaabbatu ammoo ilmi namaa gaafa hojjetu immoo numa dogongora nan hojjedha gaafa jedhe dogongora goofuu baay'ata arraba baay'ata eenyuun dabalateeyyuu inuma si arrabsuun hin mala anuma dabalateeyyuu gaafa waa hojjetan dogongoruu gaafa waa hojjetan gufatu namni ta'u waan gufatu namni waan dubbanneef hin hojjenne dogongoru jechuudha saniifu dogongora dubbatamee dogongorri gaafa sirreeffame fudhachuudha gara fuulduraatti immoo kan caalu godhamee hojjetama waan ta'eef jechuudha saniifu inshaallahu ta'ala waan ma khairitti fudhatta rabbiin si milkeessu rabbi murii isaa